maqaa ganamaa fi gootummaa Itoophiyaanonni ittiin addunyaa irratti beekaman keessaa tokko injifannoo dirree atleetiksii irratti gonfatanidha. Seenaa akkasii kaleessaa hagaarraa Itoophiyaanota biratti miira addaa kan qabu yoo ta'u, yeroo ammaa feestivaala guddaa ta'uun maqaa fiigicha guddicha Itoophiyaa jedhus argateera. Feestivaalichi atleetota hedduuf bakka ka'umsaa fi beekamtii argachuu isaanii yoo ta'u, bara kana waggaa 25ffaaf gaggeeffameera. Fiigichi guddichi Itoophiyaa Great Run bultii keessa dorgommii irra darbee hawwata turizimii illee ta'uuf carraa kan argate yoo ta'u, bara kanas hirmaattota biyya keessaa 1000 lakkaa'aman dabalatee lammiilee alaaf illee carraa kenneen simboo addaa argachuun goolabameera. Fiigicha guddicha Itoophiyaa 25ffaa kana irratti kan argaman namoonni biyyoota alaarraa dhufan yaada isaanii AMN Plusif kennaniin jijjiiramni Itoophiyaan amma irra jirtu kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu kaasaniiru. Itoophiyaa ergan dhufee waggaa 20 guuteera. Amma kanan argaa jiru Itoophiyaan jijjiirama guddaa irratti akka argamtudha. Bu'uuraaleen misoomaa biyyattii kana keessatti ijaaramaa jiranii fi ijaaraman yoo laalle yeroon duraan dhufeen wal bira qabee yoon ilaalu garaagarummaa guddaa qaba. Guddinni Itoophiyaa waan ijaan mul'atu waan ta'eef nu ajaa'ibsiisaa jira. Biyyoota Afrikaa saffisaan guddachaa jiran keessaa ishee adda dureedha jedhee yaada. Magaalaan Finfinnee yeroodhaa yerootti miidhaginni agarsiisaa jirtus ajaa'ibadha. Magaalota gurguddoo addunyaa kanaa jedhaman irratti qulqullina argitu asittis ni argita. Baay'ee ajaa'ibaadha. Dorgommichi humna guddaa kan qabuuf Itoophiyaa ittiin beeksisuu keessatti gahee leencaa bahachaa jira. Ani waggoota hedduuf dorgommii kana irratti hirmaachaan ture. Yeroodhaa yeroottis sa'aatii koo fooyyessaan jira. Kana boodas hirmaadhee kana caalaa sa'aatii koo nan fooyyessa jedheen amana. Biyyattiin kun guddina gama diinagdeen agarsiisaa jirtu hedduu kan nama rifachiisudha. Waggaa waggaan hangan asitti deddeebi'u jijjiiramoota gurguddoo hedduun argaa jira. Itoophiyaan jijjiirama saffisaan argisiisaa jirtuun biyyoota ollaaf yookiin Afrikaa biroof fakkeenya guddaa ni taati jedheen amana. Fiigichi guddichi Itoophiyaa yeroodhaa yerootti fooyya'aa waltajjii idil addunyaa ta'aa jira kan jedhan lammiileen alaa kunneen kana caalaa kan irratti hojjetamu taanaan akkuma fiigicha daandiirraa addunyaa irratti beekaman biroo maqaan isaa akka waamamu shakkii hin qabnu jechuun ibsaniiru. Guyyaa har'aa kana akka malee dinqisiifadhe. Uummata hedduu waliin tokkummaadhaan fiiguun mataan isaa gammachuu guddaa namatti uuma. Fiigichi guddichi kun amma yeroodhaa yerootti of fooyyessaa waltajjii idil addunyaa ta'aa dhufeera. Afrikaanotaaf qofa osoo hin taane bakka walgahii addunyaa akka ta'u shakkii hin qabu. Imala waggoota 25 osoo hin taane muuxannoo waggoota hedduu waan qabu fakkaata. Itoophiyaa beeksisuuf fiigicha akkasii murteessaa akka ta'e beekamaadha. Hojii manaa akkasii kenname ammoo kana caalaa fooyyessee akka hojjetu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Guddinni Itoophiyaan irratti argamtu ijaan argitee waan mirkaneessuu dandeessudha. Fiigichi guddichi kun ammoo yeroodhaa yerootti of fooyyessaa waltajjii idil addunyaa ta'aa dhufeera. Guddina Itoophiyaan irratti argamtu agarsiisuuf ammoo fiigichi guddichi kun murteessaadha. Kana caalaa of cimsee biyya isaa akkatti waamsisu abdiin qaba. Turistoonni hedduunis dorgommii kana ilaaluuf dhufanii Itoophiyaa biyya seena qabeettii kana akka daawwatan shakkii tokkoyyuu hin qabu. Fiigichi guddichi Itoophiyaa 25ffaa hirmaattota biyya keessaa fi alaan dabaalamuun namoota lakkoofsaan 55,000 ol gidduutti dorgomame haala miidhagaan xumurameera.